Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyam harka fuuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumar Akaadaamii. Bakkuma jirtanitti keenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Egaa viidiyoo darbe keessatti akkaataan badhaasa $400,000 kan Telegram waaleetiin bara haaraa sababeeffachuudhaan qopheesse irratti hirmaachuu dandeessan isiniif ibseetiin ture. Egaa viidiyoo san irratti wantoota sadi kan isin beekuu qabdan kan irraa hafetu jira. Wantoonni kunniin karaa ittiin giiftii sanneen irratti hirmaachuu dandeessan keessaa murteessaadha. So Telegram bootiidha. Telegram bootiin sunis maal jedha? Gift Festidha. Gift Festi sanarratti akkamitti hojjechuu akka dandeessan hamma tokko isiniif agarsiiseetiin ture. Garuu wantoonni bal'aan achirraa irraa hojjechuu dandeessan wantoonni tokko tokko kan irraa hafan jiranii isaanis kan itti dabalan jiranii isaan kunniin akkamitti irraa hirmaachuu dandeessan giiftiiwwan sanneen akkamitti waliin sassaabachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Almost guyyaa 23 qofatu hafe xumuramuudhaaf guyyoota 23 hafan kana keessatti namoota baay'ee invite gochuu akkanumallee energy keessan guddifachuu wantoota bal'aa boodarra isinitti agarsiisa akkamitti irratti hojjechuu hirmaachuu akka dandeessan kutaa lammaffaa kana keessatti ni ilaalla jechuudha. So giiftiiwwan kanneen irratti hirmaachuudhaaf maaltu isin barbaachisalee kan jedhu har'a isiniin dhaqqaba. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kan koo isa lammaffaa Soofumar Akaadaamiitti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like gochuun irraanfatinaadha. Namoonni keenya YouTube chaanaalii irratti viidiyoo daawwachuu malee like gochuun garaa isin nyaataa sekondii takkaadha. Xaq gochuu qofa. So subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Amma gara barnootichaatti jenna. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibse carraa Telegram waaleetiin qopheesse kan haarawaa bootii Telegramaatiin fide jechuudha. Isarratti hirmaachuu warroonni barbaadan namoota baay'eedhaan dorgomtan waan ta'aniif karaa nama isinitti agarsiisuudhaaf deemu karaalee dabalataatu jira. Isaan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti warroonni hanga ammaatti hin eegalin Telegram irra seenuudhaan liinkii isaa argachuu dandeessan. Liinkii carraa kana ittiin hirmaachuu dandeessan $400,000 kana irratti hirmaachisuu isin dandeessu jechuudha. So channel kan koo baay'een keessan ni beektan Soofumar App jedhaati search godhaadha. Soofumar Media kan jedhu subscriber 5,348 kan ofirraa qabudha. Isa join gochuudhaan isa keessa seenaadha. Egaa ergasii immoo asirra isiniif kaa'eetiin jira. Egaa akkuma asirratti argatan asirra isiniif kaa'eetiin jira. Holiday giveaway kan jedhudha. Egaa $400,000 kan irratti hirmaachisuu danda'u kan Telegram waaleetiin qopheessedha jechuudha. So linkii isaa achirra isiniif kaa'ee jira. Isarra kilik gochuudhaan bootii haarawaa isin seesisaa Gift Fest kan jedhu warroonni hanga ammaatti hin eegalin linkii kanaan seenuu dandeessan karaa ittiin hojjechuu dandeessan illee direct amma ni ilaalla jechuudha. So karaa ittiin direct ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura warroonni kutaa tokkoffaadhaa hin ilaalin kutaa tokkoffaa ilaalaadha. And almost yeroo ammaa kana levelii 31 irratti argama. Ammas levelii kan guddifachuun dirqama jechuudha. Namoota wajjin wal dorgomtan waan ta'eef warroonni asirratti hojjetan wal dorgommii namootaa keessa jirtan waan ta'eef sirriitti maal gochuu qabdan? Levelii keessan guddifachuu qabdan. Levelii guddifachuudhaaf immoo dirqama kan isin barbaachisu maalidha? Taaskiiwwan asirratti argamu kanneen raawwachuudha. Fakkeenyaaf taaskis kan jedhu keessa seenuudhaan taaskiiwwan asirratti seenan deelii taaskiitu jira. Guyyaa guyyaadhaan seentanii energy 10 kan argattan. Claim gootan guyyaa guyyaadhaan seentanii hojjettan. Ergasii immoo claim your prize kan jedhu kanaan hojjettan. Asirratti kan argamu immoo jira namootaaf invite gochuu. Amma fakkeenyaaf namoota 5 invite godhi kanaan jedha. Akkanumallee giftiiwwan adda addaa kanas keessatti argaman jiran jechuudha. Telegram waaleetii warroonni hanga ammaatti hin banatin immoo Telegram waaleetii banachuudhaan akkanumallee inni kun ammoo maalidha? Exchange gochuu dandeessan. Maal exchange gootan? Telegram waaleetii irratti hanga $5 exchange gootan energy 200 isiniif kennaa isin jedha jechuudha. So isaan asirratti argamu kanneen hundayyuu raawwachuudhaaf yaalii taasisaa. Sababni isaas egaa hedduu tokko isin fayyada waan ta'eef inni kun immoo recharge levelidha. Levelii 35 yeroo geessan 31 irratti argaman almost yeroo san isiniif banama inni leveliin kun jechuudha. So isaan kanneen asirratti raawwachuu hin dagatinaadha. Dirqama asirratti taaskii irratti kan argamu kanneen xumuruu hin dagatinaadha. Sababni isaas levelii keessan ol guddisa waan ta'eef levelii keessan ol guddate taanaan immoo bakki itti isin hirmaattan bal'ataatiin deema hirmaannaan keessanis bal'ataatiin deemaa jechuudha. So isa kanaadha. Inni biraa immoo advertiidha. Advertii reeyoo seentan beeksisaadha. Kana guyyaa guyyaadhaan seenuudhaan claim godha. Guyyaa guyyaadhaan asirratti guyyaan irra barraa'eetiin jira. Guyyaa guyyaadhaan seenaati claim godha. Egaa claim your prize kan jettu kana jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan isaan kanneen hundayyuu claim gochuu hin dagatinaadha. Guyyaa sadiifaan claim taasiseetiin jira. So guyyaadhaan seenaadha jechuudha. Shopii kan jedhu irratti immoo wantoonni argaman ni jiran. Isaan kanneen toonii baasuudhaan bitachuudhaan ol kaawwadhaa isiniin jedha.
So kanaaf wanti haarofni yoo jiraate immoo asirratti flow the news jedha. Newsii kanaaf flow godhaa isin jedha asirra dhuftanii. So akkuma asirratti argattan asirratti raafiliin kun xumuramuudhaaf fakkeenyaaf partners raafil kan jedhu inni kun xumuramuudhaaf guyyaa tokko qofatu hafe yeroo viidiyoo kanaan hojjedhu jechuudha. Yeroo viidiyoo kana aangalla keessatti almost xumuramuu danda'a. So kanaaf guyyaa guyyaadhaan irratti hirmaachuun dagatinaadha. Raafiliin kun ni xumurama jedhaatiin jiranii. Inni kunis doolaara 20,000 jechuudha. In Appleedha. Tesla, Amazon fi kan kana fakkaatan kan of keessatti hammatee jedha jechuudha. Asirratti wanti isin gochuu qabdan gift feest channel isaanii kan Telegram join godha. Wanta haarawatu argama waan ta'eef wantoota hanniin launch yeroo isaan godhan yeroo isaan galakkisan ilaaluu dandeessan jechuudha. So akkuma asirratti argattan stock gochuu hin dagatinaadha Telegram wallet irratti jechuudha. So gara asitti haa deebinu. So kana maaliif isiniif ibse asirratti wanti haarofni yeroo jiraate wanta haarofni gara isin fudhataa jechuudha. So haala kanaan isaan kunniin immoo giiftii kanneen bituudhaan ol kaawwachuu dandeessan. Carraa kana irratti toonii 2.59 kan baasu maal jedha. Isin bitaa staaris kan gaafatan jiranii bituu dandeessan rakkoo takka kan qabu isaan kanneen almost itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha dhaggeeffata kan koo. So isa kanaadha as keessatti kan argamu. Inni biraa immoo pireezentiisiidha. Pireezentiisii keessatti wanta haarofni isaan galakkisanii jiru. Inni biraa immoo invite namootaaf gochuudha. Namootaaf invite yeroo gootan immoo giiftii keessan fudhaa. Wanti haarofni har'a isinitti fiduudhaaf dhufe kanaadha. Invite gochuudhaaf immoo asirra seentanii namootaaf invite gochuu qabdan. Invite gochuudhaaf wanti isin argattan immoo energy dabalataatii fi giiftiiwwan dabalataa ni argattan waan ta'eef irratti hirmaachuudhaaf hedduu tokko isin tajaajila. So akkuma asirratti argattan namoota kanneen irra fudhadhaa. Fakkeenyaaf anisa kana levelii 34ffaa ga'eera Muhammad Jamaal jedha. Namoota invite godheef isaan kunniin jechuudha. Isaan kanneen irraa immoo teek isiniin jedha fuulduratti. Akkuma asirratti argattan fakkeenyaaf kan banamin jiran. Warroonni linkii kan kootii seenan levelii lammaffaa irratti argaman jiran. Isaan kunniin naaf hin banamne. Yoo isaan hojjetanii levelii 15 darbanidha kan giiftii san invitationidhaan argachuu danda'u. Asirratti kan beekuu qabdan. Levelii lammaffaa irratti warroota argaman kanneen argachuu hin danda'u carraa isaanii kanneen jechuudha. Yookaan immoo invitationidhaan giiftiiwwan garaagaraatii fi energy garagaraa. Energy'n immoo maaliif isin fayyada? Kutaa jalqabaa irratti ilaaleetiin jira. Giiftiiwwan adda addaa ittiin bitachuudhaaf isin isin fayyada jechuudha. Maaliin? Energy'n jechuudha. Energy shan baaftanii giiftii takka bitattan. Giiftiiwwan sanneen keessatti immoo walitti hidhuudhaan levelii keessan ittiin guddifattan. So namoota kanneen amma fakkeenyaaf namoota baay'eedhaaf invite godhe namoota baay'eetu invitationii kan kootiin seene isaan kunniin levelii isaanitti argaman isa kan afuraffaa irratti argaman warroonni asirratti argaman shanaffaa torbaffaa irratti warroota argamantu jiranii asirratti saddeettaffaa irratti warroota argamantu jiran isaan jabaadhaati hojjedha guyyaadhaan hojjedhaadha warroonni asirratti ni hirmaannaa ittanii yaaddan saglaffaa irratti kurnaffaa irratti 11ffaa 12ffaa hanga 14ffaatti kan argaman naan kafalu sababni isaas maalidha sadarkaa 14ffaa hin geenye fakkeenyaaf 14ffaan xumura jechuudha isaan kunniin marsaa tokko qofa levelii yoo guddifatan direct naaf kafala amma fakkeenyaaf isaan 14ffaan asirra dhumate 14ffaan asii gadi kan argaman amma immoo isaan kunniin 15ffaa irra gahanii jiran waan ta'eef so isaan levelii 15ffaadha or lamoonni isin invite gootaniif yookaan affeertan suniin levelii 15ffaa yeroo darban asirra seenuudhaan invitation irra seentanii isaan kanneen ta'e gochuu amma fakkeenyaaf isaan kanneen hundayyuu furan ta'e godhinaan jechaatiin jira isaan kanneen hundayyuu irraan fudhanne jechuudha an amma yeroo taa'utti isaan kanneen hundarraayyuu giftii kanneen fudhachuu qaba ta'e gochuu qaba jechuudha levelii 15ffaa isaan darbanii jira waan ta'eef yeroo baay'ee namootaaf invite godhee warroonni naaf hin kafalle doolaarri sun naaf hin kafalamne warroonni jetan meeqaarratti illee karaa adda addaatiin warroota riifaraal linkiidhaan hojjetan appilikeeshinoota kana yeroo baay'ee isiniif hojjedha. Riifaraalii keessaniin seenuun qofti gahaa miti. Akkaawuntii banachuun qofti gahaa miti. Namoonni sunniinis tokkoffaa leevilii isaanii guddifachuu qaban. Lammaffaa taaskiiwwan achirratti argamu yookaan immoo pilaatfoormii sun irratti argamu hojjechuu qaban jechuudha. So argitanii ittiin jirtanii leevilii 14ffaa namoota irra jiranii hanga leevilii 14ffaatti namoota argamanii naaf kafalaa hin jiru. 15ffaa warroota darban immoo ta'e godhadhu fudhadhu naan jechaa jiran. So pilaatfoormiiwwan kunniin asirraa hubachuu dandeessanii jechuudha. So kanaaf isaan kanneen gubbaarraa kaasee ani inni fudhadhaa yeroo taa'utti jechuudha. Isin akkamitti fudhachuu dandeessan kan jedhu ilaalu. Fakkeenyaaf isa kana leevilii 28ffaa irratti argamti hayaati jedhamti. So ishee irraa fudhachuu yeroo barbaadu ta'e godha. Namootaaf invite godha. Ta'e godha. Ta'e kayyatu kana rakkile godha. Maal akkanaaf kennu ni ilaala. Asirratti giftiiwwan adda addaatu jira. Sarchi gochuu irratti argama. Maaltu na dhaqqaba? Energytu na dhaqqabe. Energy meeqa naaf kenni? 25 maqaa isheetiin jechuudha. Congratulation. Collect surprise jettanii fudhachuu hin dagatinaadha jechuudha. So isa biraas haaluma kanaan fakkeenyaaf inni kunis leevilii 28ffaa irratti argama. Istarii 17,800 dha. So kanaafiyyuu teek godha jechuudha. Teek kayyatu kana rakkile godha. Ergasii immoo energy asirratti naaf kenna. Wanta biraa naaf kenna. Giftiiwwan adda addaatu jira. Maal naaf kenna? Okay, isa kana baay'ee tokko kan ajaa'ibaati. Geemingii chaampaanjii naa kenne. So collect surprise jechuudhaan haala kanaan kan nama hundaayyuu collect gochuu hin dagatinaadha. Namaaf immoo invite gochuun value guddaa qaba kan jedhu isin dhaqabudha. Inni biraa immoo
yeroo levelii ol guddiftanitti levelii ol guddifnee ni ilaalla. Levelii keessa yeroo guddifatanitti maal irratti hirmaattan challenge adda addaa irratti hirmaattan. Fakkeenyaaf akkamitti guddifnaa kan jedhu haa ilaallu. Asirratti geet giifti kan jettu kana rakkina guutanii giiftiiwwan duratti namootaan argadheedha isaan asirra argaman giifti godha. Egaa asirratti kan argaman kan wal fakkaatu gammaatti dhufne asirratti enerjii keessan guddifachuu hin dagatinaa. Taaskiiwwan kanneen hojjechuudhaan akkanumallee namaaf invite gochuudhaan enerjii keessan guddifattanii jechuudha. So levelii kana yeroo ol guddatu maal keessatti hirmaadha wanta haarawaa keessatti hirmaadha jechuudha. So levelii guddisee isinitti agarsiisu. So asirratti itti dabala. Haala kanaan walitti hidhaa isaan wal fakkaatan wal fakkeessitanii levelii 32ffaa gaheetiin jira. New levelii gaheetiin jira. Haala kanaan levelii guddifachuu dandeessan. Levelii guddifachuun immoo bakka adda addaatti hirmaachuu dandeessan. Badhaasota meeqatu argama kan jedhu mee wajjin ilaallaa keessa seenne ergasii immoo levelii guddifadha. New levelii haarawaatti maaltu argama? Giiftitu argama. Holiday gift boxiitu argama. Waiting collection jedha. So go to gifts kan jettu kana rakkina gochuudhaan gara seena jechuudha. Gara yeroo seenu levelii 32ffaa irratti maaltu argama? Akkuma asirratti agartan holiday gift boxiitu argama. So isee kan argachuudhaaf immoo claim godha. Asirratti ilaalaadha san dura wanti isinitti agarsiisuu danda'u. Asirratti levelii 31ffaa irratti badhaasa doolaara 6,000 kaat give away kan kaatiidha. Kan doolaara 6,000 irratti hirmaadheetiin jira. Participate ta'eetiin jira. Yoo ara participating jedha. So irratti hirmaadhee jira. Namni haarofni immoo yeroo seenu isin beeksisa innumtiyyuu namni haarofni yeroo levelii giftii argatan jechuudha. Asirratti isin beeksisa innumtiyyuu giftii namni haarofni levelii 16ffaa yeroo darbu jechuudha. So asirratti maal irratti hirmaadhe 6,000 kaatii baay'een keessan beektanii miti tookinii mataa ofii danda'edha kan akka doolaaraa jechuudha. Ishee irratti kan doolaara 6,000 kan ta'u irratti hirmaadheetiin jira. Kana qofaa miti asirratti enerjii adda addaa illee argadheetiin jira. Kan geemiitiin taphadhu ittiin argadheetiin jira. Kan iPhone kanaan dura isinitti agarsiiseetiin jira. Kan irratti hirmaadhe jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf kan iPhone Air giveaway'dha. Isa kanallee iPhone irra hirmaadheetiin jira. Kan iPhone iyyuu carraa 3 inni kun immoo $3 Tether Gold'dha. Isa kanarratti illee hirmaadheetiin jira. Isaan bira darbeedha isaan ani irratti hirmaadheedha. Isaan kunniin akkuma asirratti argattan asirratti ilaalaadha. Kan enerjii ittiin argattantu jira. Kan doolaara giveaway doolaara Telegram giftii kan 10,000 irratti hirmaadheetiin jira asirratti. 10,000 Telegram giftii irratti hirmaadheetiin jira. Isa kanas iPhone immoo iPhone 70 Pro Max irratti illee hirmaadheetiin jira. So guyyaa meeqatu hafe asirratti ilaalaadha. Guyyaa 21dha. Badhaasonni kunniin waliigalatti badhaasa meeqa ta'a jedhameetiin kan baase Telegram walitiin doolaara 400,000dha. Isaan kanneen keessaa kutaadhaan garaagarummaa qaba. Kutaadhaan kan iPhone'if keessaa qaban jirani kan asirratti enerjii ittiin argatan jira. Enerjii immoo deebistanii ittiin taphattanii jechuudha. So isa kanadha. Asirratti immoo giveaway 50 sets of Telegram stars 50 kan taate jechuudha. Telegram star illee asirratti irratti hirmaadheetiin jira. Wantoota adda addaatu jira. Isaan kanneen ilaaluu dandeessanii isin levelii keessan ol guddifadhaadha. Isaan kunniin dakanatti argaman immoo kan hafanidha. Ilaalaadha. Badhaasonni kunniin walii galatti gara dhumaatti deemnee haa ilaallu 100dha. Badhaasa 100dha. Badhaasota 100 kana keessatti kan ittiin taphattan enerjiin jira, giftiiwwan adda addaa jiranii. Isaan kunniin kan ittiin fayyadamtan jechuudha. Akkanumallee doolaara 6,000 kan of keessaa qabu jira, doolaara 3,000 kan of keessaa qabu jira, iPhone'n jira. Badhaasota amma as fakkeenyaaf asirratti ilaalaadha. Doolaara 2,500 Tesla stookidha. Tesla stookii kanatti illee asirratti hirmaachuu dandeessan gaafa levelii 87ffaa geessan. Levelii kana guddifachuudhaan badhaasa kana irratti hirmaachuu carraa keessan bal'ifachuu dandeessanii jechuudha. So haala kanaan wanti hafe jiranatti fakkaatu gabaabinumatti kana yeroo taphachuu barbaadan immoo namoota baay'eedhaaf invite yeroo gootan asirratti open godha. Fakkeenyaaf nama 3f invite yeroo gootan nama 3 oliidha nama fakkeenyaaf namoota baay'eedhaaf invite godhe waan ta'eef namoota 15 ni caala nama 200 oliidha nama 300 400 naannoo san ta'a jechuudha. Kana asirratti invite godheef namoota baay'eetu jira. Namoota kanneen keessaa immoo asirratti namoota kanneen keessaa namoonni an hanga ammaatti irraa fudhadhe nama muraasaadha. Isaan kanneen hundayyuu teektee godhee yeroo taa'utti irraa fudhadha. Garuu asirratti wanti isinitti agarsiisuu barbaade maalidha? Invite 3 friends kan jedhu kana keessatti illee seenee asirraa argachuu danda'a. Nama 3 ol invite godhee jira waan ta'eef. So check qofa godha jechuudha. Check yeroo godhu naaf banamti asirratti. Carraan kan koo asirra dhufeetiin jira. Giftii kan argadheetiin jira. Ishee kana naaf kenne jechuudha. Nama 3f affeeruu kan gootiif. Akkanumallee nama 7 ol affeereetiin jira waan ta'eef isa kanas fudhachuu ni danda'a. Check godhan isaan himtiyyuu nama 7 ol affeereetiin jira waan ta'eef. So 7 ol not completed naan jedha jechuudha. So complete kan ta'iniif maalidha? Antee godheen fudhanne asirratti ilaalaadha. Nama 7 saniif tee godheen fudhanne nama muraasadha. 1 2 3 4 nama 4 qofaadha. 5 nama irraa fudhanne. Isaan hafan immoo teek yeroo godhee isaan kanneen teek godhee nama 7 direct nama 15s nan fudhadha jechuudha. Kan 7s kan 15s. Haala kanaan irratti hirmaachuu danda'a. Yeroo xumurame immoo maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinumatti
akkamitti giiftii feestii irratti hirmaachuudhaan badhaasa doolaara 400,000 kana irratti hirmaachuu akka dandeessan isin naqabee jira. Kutaa lamaan keessatti iyyuu barnoota gaarii irraa argattan jedheetii yaada. Kanarraa asirratti xumuree jira. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawwattan subscribe, like, share gochuu irraa hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina hangasitti nagaa keessanaa jiraadha.